Okay, nageenyi karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya akkasuma immoo warroonni subscribe gochuudhaan akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha. Subscribe gochaa osoo hin ta'in all notification tuquun hin raaffatinaa jechuudha. Yookiin mallattoo bilbilaa sana maaliidhaaf yeroodhaan barumsinaan isiniif hojjedhe akka dafeetoo isin bira dhufuuf jechuudha. Barumsiin har'aaf isin qabadhe dhiyaadhe maalidha? Nama jaalanne tokko yookiin jaalannee namatti dhiyaachuu sodaanne maala 10 jechuudha. Nama tokko hin jaalanna garuu mooyyuu jaalala isaaf qabu san itti himachuu yookiin akkamiin akka itti dhiyaachuu yoo barbaadde mucayyoo san yookaan mucaa san jechuudha. Maala 10 isinitti hima hanga dhumaatitti na wajjin ta'a jechuudha. Taphuma jechuudha. Taphaa gaariidhaan akka gaafii gootee akka gaafii salphaa gootee mucaasa yookiin mucayyoo san haala ishii akkaataa ishii waan hunda ishii hubachuu dandeechaa jechuudha. Kokkofalchiistee jechuudha. Maalummaa ishii nama akkamii akka taate beekuu dandeessa yookiin ati illee yookiin ishii yookiin ati yaani wal beekuu dandeessu. Innis maalidha? Maala 10 jechuudha. Maala 10 kana yoo itti fayyadamtee nama jaalattu tokko kana itti fayyadamtee yoo bira dhaqxe yookiin guyyaa tokko bichaa osoo hin ta'in guyyaa guyyaadhaan wanta adda addaa kana gaafii adda addaa kana yoo gaafatte nama san baruu hin dandeessaa. Wal jaalachuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa irratti jaalannee namatti dhiyaachuu sodaanne maala 10ffaa keessaa tokkoffaan hojii jetta. Hojii guyyaa tokkoof osoo argatte maal ittiin gootaa? Maal gochuu? Tokkoffaa osoo hojii guyyaa tokko bichaadhaaf jechuudha. Osoo guyyaa tokko bichaadhaaf hojii argattee maal gootaa jettee gaafatta jechuudha. Yoo inni hojii guyyaa tokkoof argadde birrii achirraa argadhu isaan maalii godhee bakka adaduma saniin deebii ishii si deebistu yookiin deebii inni si deebisu sun madaalte yaani wanta sammuu kee keessa waan ati itti yaadde waan yaaddisan gaariis ta'u badaas ta'u hiikkachuu ni dandeessa jechuudha. Lammaffaa immoo nama jaalattee nama jaalannetti dhiyaachuu sodaanne lammaffaa maalidha? Yaani fattanaadha jechuudha. Lootoriin osoo siif bahe maaliin gootaa jettaan jechuudha. Okay, lootoriin osoo siif bahe maaliin gootaa jettaan fakkeenyaaf jechuudha. Mucayyoon yookiin mucaassuun dura dammoosni isaa yookiin mindaan isaa jechuudha baay'ee birrii xiqqaadhaan hojjetaa ture jechuudha. Amma immoo egaa lootoriin bahee fi hojii birrii xiqqoo san dhiisee waan birrii baay'ee guyyaa tokkoon bahee fi yoo galee rafaa yookiin birrii lootoriin naa bahe san boota bashannanaa akkana deemee as deemee achitti maal godhee maal jedhe sun kunis fatanaa keessa galcha jechuudha. Kanaafuu wanta hin ta'a jettu san itti himti yookiin itti hima jechuudha. Birrii naa bahe yookiin lootorii naa bahe kana wanta guddaa ittiin banadhee yaani dabalataan wanta guddaa sanii ole xiqqaa duraa sanis osoo hin gatiin isa ole akkan ta'utti dabaladhee hojjedha malee waan amma birriin kun naaf baheef hin gatu yoo jettee yaani deebiin kun deebii sirrii ta'uu baatus kuni si madaaluudhaaf si gaafatama jechuudha. Situ yaadee deebii kana deebisuu qaba jechuudha. Ati yookiin inni jechuudha deebisuu qabdaa jechuudha. Kana sadaffaan immoo eenyudha waa'ee kee sirriitti gadi bu'iinsa kan beeku achumaan akka ta'e hiriyaa qabdu hin qabne addaan baafachuudhaan akkasuma immoo warra ishee waliin hanga akka walitti dhufeenya qabdu baruudhaaf jechuudha. Eenyudha waa'ee kee sirriitti gadi bu'iinsa kan beeku siin jedhee si gaafata yookiin siin jettee si gaafatti jechuudha. Maaliidhaaf waa'ee yaani seenaa kee ta'e waan addaa kiyya ta'e hiriyaa yoon qabaadhe hiriyaa kiyyattaan himadha yookaan immoo maatii kiyya yookiin immoo hiriyoota kiyya yaani dubaraatis ta'uu danda'a dhiiratattis ta'u himachuu hin danda'a jechuudha. Ati immoo yoo dhuguma baastee akkanatti himadha yoo jette ati yoo dhuguma hiriyaa qabaattes
hiriyaa qabdee haa mucayyoon tun jedhee si baruudhaaf jecha jechuudha. Malaan si koffalchiisee akkuma qaldii godheetoo si gaafataa yookiin si gaafatti jechuudha. Kunis gaafiidha jechuudha. Arfaffaa mooyyuu jechuudha. Osoo durba taate yookiin osoo durba taate maal goota yookiin osoo dhiira taate maal gootaa siin jedhe jechuudha. Fakkeenyaaf ani dubara yani osoo wal jaalafaallaa osoo kan qayyaramu ta'e maal gootaa kunis yaani si madaaluudhaaf jechuudha. Hagam ati dhiiraaf jaalala qabda yookaan mooyyuu hagam ati dubaraaf jaalala qabda jedhamee si baruudhaaf jecha wal jala si dabarsame si gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf osoo nani dhiira ta'e oh my god hin jaaladhu dhiira hin jaaladhu baay'ee tokkoon keenya of hin ajjeessa malee dhiirri akkana yoo jetteen kunis amala keessa agarsiisa si baruudhaaf yoo gaaris deebiste yoo badaas deebiste kun gaafii isaati jechuudha yookiin kan isheeti jechuudha. Tokko tokkommoo agan dubara ta'u osoo akkana ta'e of ajjeesin ammayyaa yookiin yoo osoo dhiira ta'e akkanatti nama akkanaa jaaladhe kanas jaaladhe ishees jaaladhe minam hojjettu kun fataanaadha jechuudha. Okay, inni garuu waan si jaalateef yookiin waan of fuulduraaf si barbaaduuf gaafii adda addaa qaldii keessa si gaafata jechuudha. Ati immoo yoo mudamte ani dhiira akkana godhama maal hojjette isaan yani si kanaafiyyuu haalaan itti yaaddanii ibsuufi qabdu jechuudha. Okay, shanaffaa mooyyuu jechuudha. Nama jaalanne itti yaadachuuf sodaanne mala kurnaffaa maalidha? Yookaan mana isaa dhaqxee akkaataa jechuudha. Yookiin mana isaa dhaqxee yookiin mooyyuu mana kee yoo dhufte ishiin amma kun lamaan isin lamaanidhaaf iyyuu haasaa jira malee yookiin dubara tokkichidhaaf haasa'an jiru jechuudha. Muuziqaa akkamii barbaadda jedhaan jechuudha. Yookiin jettiin muuziqaa akkamii barbaadda yookiin muuvii adda addaa kan barbaadda jedhee fedhii isaatirratti yookiin fedhii isheetirratti hundaa'uudhaan banaaf malee inni waan fi muuvii akkanaa muuvii tokko ani waan hin jaaladhuuf anii fi isheen tokko ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu fedhii isheetirratti hundaa'ee yookiin fedhii isaatirratti hundoofte har'a keessummannatti bira dhaqxe waan ta'eef muuziqaa akkamii si haa ba'u haa ta'u muuziqaa akkamii si affeeru jedhee fedhii isheetirratti hundaa'ee banaaf jechuudha yookiin bantiif jechuudha. Naannoo isaatis hin gaafatti jechuudha. Naannoo kee kamidha? Hojiin kee maalidha? Hiriyoota kee walitti yoo dhuftan maal gootu jedhee baqa gaafii adda addaa yaani bu'a qabeessa wantoota ta'an gaafata jechuudha. Okay, jahaffaan mooyyuu amala dubaraa yookiin amala dhiiraa keessaa maaltu si jibbisiisaa maaliif jedhee gaafata yookiin gaafatti jechuudha. Amala dhiiraa yookiin amala dubaraa keessaa maaltu si jibbisiisaa maaliif amala ishee jechuudha. Amala ishee dubara taate amala dhiiraa nama dhiira akkana hin jaaladhu yookiin shamara akkana taatu maalii akkana taatu amala akkana qabdu hin jaaladhu yookiin jettee yoo dubbatte yeroo san amala badaallee yoo qabaatte ishii yookiin innis amala badaa yoo qabaate amala isaanii dhiisuudhaaf waan ishii jaalatuuf amala badaa isaan hir'isuuf yaala jechuudha. Kan biraa kan jaalattu silachuu gaafate kan jibbituu fi kan jaalattu waan ta'eef kan jaalattu sanis itti dabaluuf yaalaa isheenis yaalti jechuudha. Okay, torbaffaan immoo warra kee keessaa osoo ati yaani ama fakkeenyaaf warra kee keessaa osoo ati dura kan taatu ta'e yaani ama fakkeenyaaf obboleettii kee abbaa kee waan jaalatuuf ani bakka kee haaduu ishii ani bakka kee haaduu kan jettuun warra kee keessaa eenyudha siin jedhee yoo si gaafatellee yeroo sanis hanga ati faamilii kee jaalattuuf si beekuudhaaf jechuudha. Si madaaluudhaaf anuu yoo fakkeenyaaf osoo eenyu jaalatta yookiin osoo ati si dursa yaani baqa si dursa ani haaduu yookiin si dursa wanti tokko rakkinni tokko naan gahin kan jettu eenyudha? Abbaa keetii moo haadha keetii moo obboleessa keetii jedhee gaafataa yookiin gaafatti jechuudha.
Okay. Saddeettaffaa mooyyuu jiruu kee keessatti yookiin hanga ammaa kana keessatti hanga amma jirtu kana keessatti guyyaa gammaddee fi guyyaa gaddite jira jedhee gaafate yookiin gaafatti jechuudha. Guyyaan gammaddeet yani guyyaan baay'ee tokko gammadde yookiin guyyaan baay'ee tokko gaddite jiraayee jedhee gaafata jechuudha. Kuni of course hin jira. Bakka hundattuyyuu yani injira yeroo gammadde sanillee okay gammadee fi isa caalaa akka gammaduuf irra deebi'ee jajjabeessa yookaan gadditellee bakka ayizoosh naam jedhee bakka gadda ishiisan jechuudha. Gadda ishiisaa yookiin ishiisuun kan duraanii sun yookiin abbaan jalaa du'eetii haati jalaa du'eetii yookiin bakka baay'ee tokko kan nama gaddisiisu isaan bakka osoo walitti illee galanii isheen nama akkanaa madaa akkanaa qabdi waan jedhee yaaduuf bakka akka sirriitti nahuufis ta'uudhaaf gaafate jechuudha. Saglaffaan immoo walitti dhufeenya jaalalaa keessatti wanta baay'ee baadaa ta'e argitee beektaa yani jaalalli yoo jennu jaalalli bakka baay'eetti qoodama jaalala boyfriendii lamaan osoo hin ta'in jaalalli biyyaan jira jaalalli obboleewwanii jaalalli bakka jaalalli hiriyootaa kan bakka hin jira jechuudha. Kana keessaa hiriyoota xiyya shamaraa kan dhiiraa nan jaaladha warra ollaa kiyya nan jaaladha. Waan ani jaaladhuuf hiriyoota kiyya dhiiraatillee jechuudha. Anumti geetinuu hiriyoota isaanii bakka naannoon gaddaa yani akka obboleewwan kiyyaatti jaaladha. Naan amana jechuudha. Sanuma keessa osoo akkasitti waliin taanu guyyaan isaan wanta badaa sirratti jiran yani guyyaa wanta badaa sitti yaadan jira jedhee gaafate jechuudha. Kun bahoota tokkotti darbee sirriitti hin jira jechuudha. Hin uumama isas hin gaafata isheenis itti himti akka obbolummaatti itti dhiyaate akka yeroo amma tokko namni tokko osuma waliin haasawuun akkanatti maaraguma osoo wal jaalannu garuu akka obboleessa kiyyaatitti ilaala. Innummoo yoo na duuba deebi'ee wanta biraa oonatti yaadu ta'e inni kun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf gaafa jechuudha yookiin gaafate jechuudha. Okay kurnaffammoo osoo carraan siif kenname biyya keetiif yookiin warra keetiif wanta sadii godhi siin jedhanii maal gootaa jedhanii yookiin jettiin jechuudha. Maalidhaaf osoo carraan yani guyyaa sadii dhaabee warra kiyyaaf yookiin biyya kiyyaaf karoora isheen qabdu yookiin yaada ishee biyya ishee guddisuudhaaf maal akka yaaddu beekuudhaaf jechuudha. Gaafate jechuudha. Isheenis deebii mataa ishee hin deebistiif jechuudha. Barumsa narraa qabaadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga barumsa biraatti walii deebinutti nagaatti turaa isiniin jedha. Bakka jirsanitti nageenyi karaa waaqayyoo isiniif yaa dhiyaatu isiniin jedha. Ciao ciao.